Ilmaan Oromoo haleellaa humna addaa poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz dheessuun gara Wallagga Lixaa aanaa Beejitti baqatanii turan tumsa abbootii gadaa fi amantii dhimmi nageenyaa fi hoogganaan raayyaa ittisaa yeroof achitti ramadame taasisaniin guutumatti gara qe'ee isaanitti akka deebi'an gabaafameera. Gama biraatiin haleellaan naannoo kana keessatti ilmaan Oromoo irratti taasifamuu itti fufuun ilmaan Oromoo hedduun qe'ee isaanii irraa baqachuun magaalaa Najjoo qubatanii akka jiran gabaafame. Oduu gaddaa dhukkaasni halkan edaa baajaaj irratti banameen dubartiin Oromoo ulfaa sababa ciniinuu qabattee mana yaalaa geeffamaa turte ajjeefamtee jirti. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dhukkaasa halkan edaa baajaaj dubartii Oromoo ulfa mana yaalaa geessaa turte irratti banameen lubbuun dubartii Oromoo Biraanee Maammoo jedhamtu galaafatamte. Naannoo ishee namoonni ishee waliin rukutaman Gammachuu Biraanuu, Mustafaa Bashiir, Zaytuna Birroo, Zaaraa Kadir. Humni liyyuu haayilii Somaalee aanaa Cinaaksana Araddaa qaaliqaa warra Sayyoo irratti weerara banuun dhukkaasa banan. Humni liyyuu haayilii Somaalee godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksana Araddaa qaaliqaa warra Sayyoo weeraruun ilmaan Oromoo irratti meeshaa gurguddaa dhukkaasaa akka jiran gabaafameera. Mootummaan rakkoo daangaa irra jiru furuuf humna poolisii federaalaa fi raayyaa ittisaa gara daangaa Oromiyaa fi Somaaleetti ergus humnoonni liyyuu haayilii Somaalee lubbuu ilmaan Oromoo galaafachuu fi miidhuu gaggeessuun irraa hin dhaabbanne jedhan.